And as of today, TikTok is back. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota isaaf miidiyaa YouTube oduu guyyaa har'aatiif qopheeffannee sitti hima. Oduu dursuun hangaftoota oduu. TikTokiin influenceroota Ameerikaatti akka gurguramu ta'uu baannaan akka cufamu murteesse. TikTok Ameerikaatti gurguramu isaan dura aappii isaa jijjiiruuf ta'uu beeksifte. Mootummaan Doonaald Tiraamp beeksisa baaseera. Ethiopia waraanni Ertiraa ammallee naannawwan hanga gochaawwan suukanneessoo raawwataa jiraachuu ilaalchisee gabaasaaleen bahaa jiraachuu dhaabbata biyyoota gamtoomanii UNtti himatte. Kun hangaftoota oduu amma oduu bal'ina. Itoophiyaan iddoo waraanni Ertiraa to'atetti sarbamni raawwatamaa jiraachuu UNtti himatte. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti bakka bu'aan Itoophiyaa ambaasaadda Saggaab Kibabaw sarbamoonni mirga namummaa suukanneessoon naannawa daangaatti akka raawwataman gabaasaaleen bahuu itti fufuu dubbatan. Ambaasaadda Saggaab kana kan dubbatan mana marii mirga namummaa UN aangoo beesaadda haala qabiinsa mirga namummaa Ertiraa irratti hundeessee dheeressuu ilaalchisuun sagalee kennuun dura tureen. Ambaasaadar Saggaab tarkaanfii Ertiraan fudhataa jirtu kan walitti dhufeenya biyyoota lameenii balleessu qofa osoo hin taane kallattiidhaan kan Itoophiyaa irratti haleellaa kaasuudha jedhan. Ambaasaadarichi yaada isaanii kanaan Ertiraatti haalli qabiinsa mirga namummaa irratti xiyyeeffachuun gabaasa baase akka hubiitti eeraniiru. Gabaasni kunis dhaabbata biyyoota gamtoomanii jalatti mirga namummaa kan hordofu Ahmed Absalaam Baabikariin kan qindaa'e yoo ta'u mana marii nageenya UNtti yaa'ii dhiheenya gaggeeffame irratti dhiyeessanii ture. Waraanni Ertiraa bakkeewwan Tigraay to'ate keessaa ajjechaa fi miidhaa saalaa dabalatee sarbamoota mirga raawwataa ta'uu gabaasni kun kaaseera. Gochaawwan Tigraayitti raawwatamaa jiru jedhaman kan akka ajjecha seeraan alaa, hidhaa akka tasaa, miidhaa saalaa ukkaamsuu fi ugguruu namoota nagaa dirqiin buqqaasuun akka itti fufe gabaasa haala qabiinsa mirga namummaa Ertiraa jechuun baheerratti hammatameera. Kana malees saamichi qabeenya barbadeessuu, dararaa haala suukanneessaan namoota qabuu fi daa'imman dabalate dargaggoota humnaan waraanaaf leenjisuu kanneen jedhan gabaasicha keessatti hammatameera. Kana malees lammiileen naannolee raayyaa waraana Ertiraatiin to'ataman keessa jiraatan sochii isaanii irraa uggurri kaa'amuu himeera. Jiraattonni naannicha keessattuu dargaggoonni humnaan lolaaf hirmaachifamuu fi dhabamsiifamuu sodaachuun baqataa akka jiran kaaseera. Waraana cimaa waggaa lamaaf naannoo Tigraay keessatti gaggeeffame irratti mootummaa federaalaa maddi dhaabbachuun kan lolan humnootiin Ertiraa iddoowwan Tigraay qabatan keessaa akka bahaniif irra deddeebiin waamicha taasisaa turuun ni yaadatama. Komishiiniin daangaa Ertiraa bulchiinsoota Iroobitti argaman kan Itoophiyaa murtaa'an naannoowwan akka Ingaalaa, Waraa'iletti, Aaletee akkasumas baha Tigraayin Makaadaa, Sabaayaa fi Zalaambaassaa fi kaaba lixaatiin gama shirarootiin ammoo adda taahii yaaboo harka humnoota Ertiraatti akka argamu gabaasichi kaaseera. And as of today, TikTok is back. TikTokiin influenceroota Ameerikaatti akka gurguramu ta'uu baannaan akka cufamu murtee USA'n irratti darbe irratti hundaa'uun gurguramuu isaa dura aappii haaraa fayyadamtoota USA keessa jiraniif uumuuf akka jiru The Information weebbifachuun Reuters gabaaseera. Dhaabbatichi tarkaanfii kana kan fudhate pirezidaantiin USA Doonaald Tiraamp waliigaltee dhimma TikTok irratti ta'uu danda'u ilaalchisee Chaayinaa waliin miidhata yookaan kibxata marii akka jalqaban jimmata darbee beeksisuu isaanii hordofeetti. Ameerikaan gurgurtaa aappii viidiyoo gabaabaa TikTok irratti waliigaltee xumuraa irra ga'uun akka dhihaate ibsiteetti. TikTokiin aappii haaraa kana fulbana 5 irraa eegalee manneen aappii Ameerikaatti eegaluuf karoora baafachuu isaa gabaasni kun mul'isa. Baatii darbe keessa Tiraamp yeroo xumuraaf dhaabbata TikTok Chaayinaa keessatti argamu beeyitendaansii qabeenya TikTok USA'tti gurguruuf hanga fulbana 17tti dheereessee ture. Miidiyaa hawaasaa yeroo gabaabaa keessatti jaalatamummaa argate TikTok abbaa qabeenya dhaabbatichi Chaayinaa irraa akka adda bahu mana murtii USA'tti falmii jibbaataa taasisaa jira.
Manni murtii Ameerikaas yoo Ameerikaatti hin gurguramne TikTok akka cufamu murteesseera. Tiraamp amma marsaa 3f akka dheeratu taasisaniiru. Seerri kun aappii kana fayyadamuu kan dhorku utuu hin taane dhaabbilee teekinooloojii gurguddoo kanneen akka Appilii fi Google dhiyeessuu akka dhiisanii fi abdeet akka dhorkan kan gaafatu yoo ta'u, kunis yeroon booda aappichi akka dhabamu kan taasisudha. TikTok qabeenyummaan isaa kan kaampaanii Chaayinaa ByteDance jedhamu bara 2012 keessa hundeeffameeti. Dhaabbanni buufata isaa Beijing godhate kun odoola Keeniyaatti kan galmaa'e yoo ta'u, waajjiraalee garaagaraa guutummaa Awurooppaa fi USA keessaa qaba. TikTok sooftiweerii viidiyoo ittiin gulaalan CapCut jedhamus qaba. Kana malees aappiiwwan garaagaraa Chaayinaa keessatti qofa argaman ni qaba. Hojjettoota daawwattoota isaa